Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Burtukaan Miidhagsaa fedhii isheetiin aangoo gadhiisuu beeksifte. Seenaa keessatti malli hajii guddaan Saawud Arabiyaatti eegalamee jira. Ganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Borrell fincillee gareen Waagner sanbattan irratti taasisan kan aangoo waraana Raashiyaa keessatti rakkoon jiraachuu mul'iseedha jedhanii jiru. Kanneen ijoowwan oduu keenyaati. Jaallatamoo daawwattoota keenya Waliif TV irraa oduu yeroo kanaa kan isinitti himuu Daani'eel Tasfaayitii waliin tura. Walitti qabduun boordii biyyaalessaa Itoophiyaa Burtukaan Miidhagsaa fedhii isheetiin aangoo gadhiisuu beeksifte. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Burtukaan Miidhagsaa aangoo gadhiiste. Burtukaan fuula miidiyaa hawaasaa ishee irratti akka beeksistetti baatii hagayyaa dhufurraa eegalee fedhii isheetiin gita hojii ishee akka gadhiistu ibsiteetti. Baatii muddee bara 2018 irraa eegalee walitti qabduu boordii filannoo biyyaalessaa ta'uun kan tajaajilte Burtukaan fayyaa koo sirnaan eeguuf boqonnaa dheeraa waan na barbaachisuuf hagayya 7 2023 irraa eegalee fedhii kootiin aangoo gadhiisuu koo mana maree bakka bu'oota uummataa beeksiseeraa jette. Goottan arfanii fi ji'oota ja'an darban keessatti murtoo uummataa fi filannoo biyyaalessaa geggeessuu fi paartilee siyaasaa akkaataa seera qabeessummaa, haqummaa fi garaa qulqulluun bulchuudhaan itti gaafatamummaa naaf kenname ba'achuuf yaalii gochaa tureera kan jette Burtukaan kanneen turtii kana keessatti ishee gargaaraa turan galateeffatteetti. Seenaa keessatti malli hajii guddaan Saawud Arabiyaatti eegalame. Seenaa keessatti malli hajii guddaan namoota miliyoona 2.5 caalu hirmaachise Saawud Arabiyaatti eegalamee jira. Imalli guyyaa kaleessaa eegalame kun sirna imala hajii waggaa waggaan raawwatamu lakkoofsa olaanaa keessummeesse ta'uun seenaan galmaa'u ministeerri hajii fi umraa Saawud Arabiyaa beeksisee jira. Baroota darban sababa weerara COVID-19 imalicharra dhorkaan ka'amuun kan yaadatamudha. Sababa kanaan bara faranjoota 2020 namoonni 10,000 qofti sirnicha irratti akka hirmaatan eeyyamamee ture. Bara 2021 ammoo namoonni 59,000 qofti imala hajiin Saawud Arabiyaa magaalaa Makkaa akka seenan kan eeyyamame yoo ta'u, bara darbee namoonni miliyoona 1 imalicha irratti hirmaatanii jiru. Dilbata kaleessaa imaltoonni yookaan hujaajonni bakka sirni kadhannaatti geggeeffamu gara masjiida guddaa Makkaarraa kiiloomeetira 8 fagaatee argamutti imala isaanii eegaluu Aljeeziraan gabaasee jira. Qondaaltonni mootummaa fi hooggantoota tikaa nageenyaa daldala warqee seeraan alaatti hirmaatan 32 to'annoo jala oolan. Namoota to'annoo jala oolan keessaa 8 aangawoota mootummaa fi hooggansa caasaa tikaa mootummaa yoo ta'an, 7 immoo eeyyama seeraa gonfaa godhachuun daldala seeraan alaa osoo raawwatanii kan argamanii fi 17 immoo daldala seeraan alaa kana geejjibuun yookaan daddabarsuun kan hirmaatan ta'uu ibsichi addeessee jira. Aangawoonnii fi miseensonni tikaa kunneen itti gaafatamummaatti laatame cinatti dhiisuun kallattiidhaan oomisha warqeetti hirmaataniiru jedhe. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Kumrukitti hoogganaan biiroo faayinaansii fi misoomaa obbo Kamaal Mohammad, hoogganaa biiroo qonnaa obbo Abdul Karim Yoomida, itti aanaa qajeelcha poolisii aanichaa Koloneel Muyeen Solemaanii fi itti aanaa bulchaa aanichaa kan ture obbo Asayad Alagib to'annoo jala ooluu ifoomsee jira. Naannoo Gambeellaatti aanaa Diimaatti hoogganaa biiroo albuudaa obbo Ubaan Ga'otuu fi naannoo uummattoota kibba lixa godina Oomoo lixaatti bulchaa aanaa Beeroo obbo Kabbadaa Burjii fi kanneen biroon hidhata qaban to'atamanii jiru. Bu'uuraalee misoomaa manneen barnootaa fooyyessuuf sadarkaa biyyaatti sosochiin jalqabamuuf akka jiru ministeerri barnootaa beeksise. Bu'uuraalee misoomaa manneen barnootaa fooyyessuuf sadarkaa biyyaatti sosochiin qooda fudhattoota damichaa fi hawaasa hirmaachise jalqabamuuf akka jiru ministeerri barnootaa beeksisee jira. Sosochiin kunis waxabajjii 25 2015 bakka hooggantoonni mootummaa olaanoon argamanitti kan jalqabamu ta'uu beeksisee jira. Ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa kaayyoon sosochii kana hawaasni bu'uuraalee misoomaa manneen barnootaa fooyyessuun adeemsa baruuf barsiisuu mijataa gochuuf hojii hojjetamuuf deeggarsa barbaachisu akka taasisuuf yaadamee kan qophaa'e ta'uu himanii jiru. Bu'uuraalee misoomaa manneen barnootaa fooyyessuun hojii mootummaa qofaaf dhiifamu akka hin taane eeranii hawaasnii fi qaamoleen dhimmi ilaallatu biroon hojii kana keessatti hirmaannaa barbaachisu gochuu qabu jedhanii jiru. Manneen barnootaa sadarkaa jalqabaa, giddugaleessaa fi sadarkaa lammaffaa hedduun bishaan qulqulluu fi ga'aa kan hin qabne, ibsaa, mana fincaanii, kutaa barnootaa, mana kitaabaa, mana yaalii barnootaa,
bakka ispoortiitti hojjetanii fi kanneen biroo kan hin qabnedha jedhanii jiru. Rakkoo bu'uuraalee misoomaa manneen barnootaa kunneen qaban furuuf sadarkaa biyyaatti qindoominaan hojjetamaa jiraachuu simanii jiru. Haaluma kanaan dureeyyoonni, namoonni beekamoon, aartistoonni, miseensonni diyaaspooraa, ijaarsonni adda addaa mootummaa fi miti mootummaan kanneen hojii tola ooltummaa hojjetaniif kan biroon sosochii kana keessatti qooda isaanii akka ba'atan gaafatanii jiru. Magaalaa Ambootti balaa konkolaataa tasaan lubbuun namoota 10 darbe. Bulchiinsa magaalaa Amboo iddoo addaa Taltallee jedhamutti ganama keessaa sa'aatii 3 irratti konkolaataa 5L lakkoofsa gabatee 3 Euro 37,177 ta'e magaalaa Amboorraa gara Gudar osoo imalaa jiru konkolaataa wal harkisuu Euro Tracker 3ET 8769 waliin walitti bu'uun balaa suukanneessaa kanaan lubbuun namoota 10 darbeera. Akka gabaasa biiroo kominikeeshinii magaalaa Amboorraa argametti kana malees balaa cimaa namoota 5 irratti qaqqabee jira. Odeeffannoo jiruun ka'umsi balaa suukanneessaa kanaa konkolaataa 5L fireenii to'atamuu sababa dideef konkolaataa tasaabiitti bu'ee jedhan gargaaraan inspekteeraa Immaa Beettashoomaa diviijinii nageenya tiraafikaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Amboo balaa uumameef gaddatti dhaga'ame ibsuun waqtiin kun waqtii roobaa waan ta'eef konkolaachiftonni of eeggannoon akka konkolaachisanii fi qaama konkolaataa isaanii akka to'atan cimsanii dhaamanii jiru. Biiroon kominikeeshinii magaalaa Amboo maatii fi firoottan namoota lubbuu dhabaniif gaddatti dhaga'ame ibsee jira. Hooggansii fi hawaasni Yuunivarsiitii Wallaggaa fi jiraattonni magaalaa Naqamtee duulaan ba'uudhaan sirna biqiltuu dhaabbii bara kanaa eegalanii jiru. Yuunivarsiitichi hojiiwwan baruuf barsiisuu akkasumas hojiiwwan qorannoo fi qo'annoo tajaajila hawaasaa geggeessuu biratti sagantaa ashaaraa magariisaa akka biyyaatti qabamee hojjetamaa jiru milkeessuuf hojjetaa jira. Guyyaa har'aa kanas biqiltuuwwan gosa garaa garaa 8,000 mooraa guddaa yuunivarsiitichaa fi bakka bashannanaa Haroo Sorgaatti hooggansa hawaasa yuunivarsiitichaa barattoota abbootii gadaaf jaarsolii biyyaa qaamolee hawaasaa garaa garaa hirmaachisuun kan dhaabame ta'u Pirezidaantii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf himanii jiru. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boorel fincillee gareen Waagner sanbattan irratti taasisan kan aangoo waraana Raashiyaa keessatti rakkoon jiraachuu mul'iseedha jedhan. Sirni siyaasaa laafina mul'isuu fi aangoon waraanaa biyyattii rakkoo qabaachaa jira jechuun ture. Aanga'aan kun kan gaazexeessitootatti himan. Bulguun Puutiin Waagner waliin uuman amma deebisee bulguu sanatu isaan rukutaa jiras jedhanii jiru. Bulguun kan isaan uume irratti deebisee ka'aa jira jedhan Boorel waa'ee hoogganaa Waagner Yevgeny Prigozhin yeroo dubbatan. Itti dabaluunis biyyi niwukilaara hidhatee kan akka Raashiyaa gara sadarkaa siyaasa tasgabbii hin qabneetti deebi'uun waan gaarii miti jedhanii jiru. Fincilli Waagner qaawwa bulchiinsa Puutiin mul'iseedhas jedhu rogeeyyiin siyaasaa. Ministeerri ittisaa Raashiyaa ammoo yeroo jalqabaatiif loltoota isaanii daawwatanii jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo waliif TV irraa oduun yeroo kanaaf qindeeffanne kanuma. Andaaniil Tasfaayiiti. Galatoomaa.